waloo shaabiyaa fi Eertiraa imala isaanii kanaannoo Tigraay dhuunfachuuf godhanii magaalota gugurdoo lama Aksuumiif Adawa dabalatan jedhu humnooti naannoo Amaaraatiif gareen Affaar karaa kibba biyyattii Gulaangaar magaala Maqalee seenuuf aleella xiyyeechuu isaanii dubbatama. Haleella banti jedhan kanallee duub gaara Sidaarra kaatee gal magaalota Ququroo Faguulaatti mala jiraachuu isaanii warrooti dhimma waraana Itoophiyaa kan itti dhiyeennaan barreessifoom. Mariin dhaabbati gamta Afrikaa hunana yaame sabab loojistikiitiin aduun milkaa'inaafti jedhan sun har'a beellama Afrikaa kibbaa qabamee bakka buutoti TPLF qorqanaaf nageenyi isaanii United States of America fi Afrikaa kibbaatiin mirkanaa'ee fi Johannesburg seenuu si dubbata. Duriyaatota qara Geetaachoo Raddaatiif Jeneraal Tsaarqaan Gabratinsaay dabalate namoota lakkoofsaan 79 herregaman bobbaasuun isii ka dubbatam TPLF gaaddis qora jirti jedhu. Ameerikaaf dhaabbati biyyoota gamtoomanii mariin tun akka milkooftuuf waan godhuun nurree gamcuuf gamta Afrikaa waliin jirjechuu waada seenaa. Walti dhufeen gardhumarra mootummaa jiddugaleessa waliin mul'iseen TPLF bira akka shakkamchiif Oluseejoon Maatiyaa Obasaajoo pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keenyaataatiin bakka buufama akka nool miidiyaaleen Keeniyaa barreessa. Xiinxaltooti siyaasa gaafa Afrikaa mootummaan Abiyyee fi Isaayyaas fakkeessuuf malee araaraaf qophii miti jechuun ittaana ministeera muummeetiif dure ministeera ajala Itoophiyaa kata Dammaqee Mokkonnan haasaa ibsa dhiyeen kan bakka buutota jaarmiyaaleetiif biyyoota lafa Itoophiyaa keessa jiran kennee dheessattiif yoomillee taanaa mari araara tanaaf qophii jechuun dubbata. Haataatuuti immoo TPLF marsa fureessoof waraan banuu akka hin dandeenyeef carraan dhowwatamuu qaba jechuun dhaama. Addunyaa waraan kaaba Itoophiyaa kan mormoon Abiy waya lubbuu qabde sodaachisuu jirti. Inni immoo birmaddummaa biyyattiyaattu qaba jechuun kumaatam hiriirsise faranja baarsisaa oola. Warri siyaasa qaxana kanatti dhiyeennaan beek immoo hojii mootummaa Itoophiyaa tapha ijoolleetiin garagarummaa tokkollee hin qabdi jechuun barreessa. Bulchaan Asmaraa Abbi Isaayyaas afaan warqii Itoophiyaa kan ilaalchisuun gochaa waan dabarte jechaa waan tokkollee dubbachuutti hin jiru. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF torbaan kan keessa loltoota biyyi lamaanii jechuun Itoophiyaa fi Eertiraa rakkuma 9,400 dhiifamaan gad lakkisi jechuun balbaloomsi. Maarii gamta Afrikaa ta Johannesburg tanirra qulqullu fakkaattee dhiyaachuu fi milkooftee baatti immoo turreetu milaala carraa waliigaluu Abiyyeef Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el immoo dhiphaa jedhe. Haleellaa diroonii dilbata kaleessaa godina Shawaalixaa Naacobii ganda bakkee ofuutti raawwatameen haga har'aa waaree boodaatti namooti nagaa 70tti siqan ajjeefamuu jiraattoonni OMN itti himan. Tarkaanfii suukkanneessaa namoota nagaa baay'inaan bakka tokkotti walitti qaban irratti fudhatame kanaan kan madaa'an nama 106 darbanii jiru. Godina Shawaalixaa Naacobii ganda bakkee iddoo addaa naannoo Qaalee kan jedhamutti wanti kun raawwate. Ulaa sa'aatii shanii gubbaan isaa. Amma kanee galgala namoota 61 diriira baasee ture. Edaa fi hangaadhaatti namoonni 7 bosonaa fi midhaan namaa keessaa reeffi argamee waliigalli nama du'ee nama 68 gubbaa ga'eera. Akkuma kana namni 19 bosonaa fi midhaan namaa keessaa walitti kan bubburaaname madoon nama 100 fi 6 gubbaa ga'ee ture. Achuma keessa jiraanii anumtillee gochaa xiqqoo tokko na rukutanii waaqayyoo faa tolu kan lubbuudhaan baheera. Isaan kaan umriin ijoollee daa'imaa kan waggaa 2 keessa jiru, kan waggaa 18 keessa jiru, ijoolleen xiqqoon haadhaa fi ilmoon, ilmii fi haatillee abbaa fi ilmoonis akkasuma akkuma wal bira jiranitti madoodhaaf du'aanis akkuma wal fakkaatan. Namoonni akkuma akka wal bira ta'anitti durummaadhaan wal bira taa'uu intalillee haadha wajjiniin ilmillee abbaa faana kan wareegame. Bara kana garuu nuyi kana guballee hin qabnu haala bara kanaa keessallee akkamitti baana jaarsolii jaarree uummata nagaa haadholii dadhaboo. Dilbata kaleessaa ganama uummanni aanaa cobii ganda bakkee oofuu bakka addaa Qaalee jedhamutti gariin gaaddisatti walitti qabamuudhaan haala yeroo mari'achaa ture. Gariin immoo waldaa keessaa ba'aa ture. Yeroo haleellaan diroonii raawwatamutti aanaan cobii addatti immoo gandi bakkee oofuu baroota lamaan darbanii as hidhattoota mootummaatiin goolamaa jirti. Nagaan bahanii galuun oomishachuu fi daldalachuun sochiin hawaasummaa fi dinagdee nageenyi uummataa qormaata hamaa keessa seenuun kan dhiphatan jiraattonni gandichaa akkamiin wal gargaarree goolama kana keessa dabarra ka jiru mariirra turan. Gariin ammoo kadhannaa dilbataa booda waldaa amantaa keessaa bahaa turan. Bakki gaaddisa waltajjii fi waldaa wal cinaa ture. Uummata baay'inaan walitti dhufe kanatu haleellaa diroonitiif saaxilame.
haleellaa diroonii waaree dura sa'a 5 saafii raawwatame kanaan namooti nagaa 70tti siqan yoo dhuman 106 kan caalan immoo madaanii jiru. Reeffi namoota haga ammaa walitti qabamaa jira. Lakkoofsi namoota dhumanii fi namoota madaanii dabaluu danda'a. Namoonni haleellaan dabalataa jiraachuu sodaa qabanirraa reeffa lammiilee jumlaan dhumanii halkan awwaalaa bulanii jiru. Namni nu dubbifne haleellaa raawwatameen mancaatiin dhaabbilee fi qabeenya uummataa irra ga'ee hin jiru. Aanaa Cobii waggoota dhiyoo darbanitti haleellaan hidhattoota mootummaa irraa caamee hin beeku. Maaddee waraana bilisummaa Oromooti jedhamuudhaan ajjeechaan hidhaan jumlaa qe'ee jiraattotaa gubuun waan gandoota aanichaa keessatti baramaa dhufedha. Maatii hedduunis hammeenya humnoota mootummaa kanaan gaagaamaa turanii jiru. Gaagamaas jiru. Namni ganda kanarraa dubbifne akka jedhetti dilbata kaleessa gandoota ollaa fi aanaalee ollaa aanaa Cobii dirooniin waraanaa marsaa ture. Mootummaan kutaa sochii waraana bilisummaa Oromoo jira jedhame hundatti diroonii waraanaa irra deddeebiin bobbaasaa jira. Uummanni gabaa, waltajjii, jiloota uummataa, cidha, boo'ichaa fi awwaalcha akkasumas bakkeewwan garaagaraatti walitti qabamuurraa akka of qusatu dhaabamee jira. Erga oduun kun qindaa'e booda odeessinu qaqqabeen ammoo baay'inni lakkoofsa namoota haleellaa kanaan madaa'anii gara 112tti ol guddatee jira. Lakkoofsi namoota balaa kanaan lubbuu isaanii dhaban immoo gara 70tti ol siqee jira. Har'uma waaree booda oduun qaqqabeen ammoo haleellaan dabalataa achuma aanaa Cobii ganda kaleessa rukutame mana barnootaa Qaalee sadarkaa tokkoffaa jedhamuttis raawwatamuu dhageenye jirra. Adda Bilisummaa Oromoo haleellawwan qilleensaa Oromiyaa keessa namoota nagaa irratti fuulleffatan balaaleffachuun ibsa baasee jira. Haleellaa walirraa hin cinne kan namoota nagaa fixuu akeekkate gara jabummaa fi yakka waraanaati jedhe Adda Bilisummaa Oromoo. Mootummaan Biltsiginnaan hoogganamuu fi hidhattoonni isaa namoota nagaa fixuu cufanii jiru. Hawaasni addunyaa gocha kana dhaabsisuun gaafatamummaa isaanii akka bahaniif gaafannaa jedha. Irra deddeebiin gochawwan dhumaatii lammiilee nagaa saaxiluun hawaasni addunyaa sirna Itoophiyaa bulchuu irratti tarkaanfii akka fudhatuuf waataa turre jedha ABO'n. Onkoloolessa 19 bara 2022 godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa magaalaa xiqqoo Tsiggee jedhamtu keessatti qofa hidhattoota naannoo Amaaraa mootummaa federaalaan deeggaramaniin lammiileen nagaa 9 dhumanii jiru. 3 ammoo madaanii jiru jedhe Adda Bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan. Onkoloolessa 20 bara 2022 ammoo haleellaan qilleensaa raawwatamuu eere. Haleellaan kun godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee fi magaalaa Minaaree jedhamtu Finfinnee irraa kiiloomeetira 70 hin caalle irratti argamtu irratti raawwatamuu fi namoonni nagaa ajjeefamuu ibsee jira. Haleellaan qilleensa irraa kun kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bal'inaan raawwatamuu kan eere ABO'n miidhaan uummata nagaa irra gahu akkaan hammaatee jiraachuu ibsee jira. Bakkeewwan haleellaan kunneen raawwatamanitti dhumaatii qofa osoo hin taane qabeenyi jalaa manca'uu isaatiin maatiin hedduun hirkoo dhabee jira jedhe. Gochawwan suukanneessoon kun akka dhaabbatan gaafannaa. Hawaasni addunyaa gocha gara jabinaa sirna Itoophiyaa bulchaa jiruun raawwatamaa jiru kana dhaabsisuuf gaafatamummaa qaba jedhee jira Adda Bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan. Gama biroon godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa magaalaa Maqeetti waraana Bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu sababa jedhuun daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoonni hedduun hidhaatti guuramanii jiraachuu jiraattonni OMN'tti himanii jiru. Ilmaan keessantu waraana Bilisummaa Oromootti dabalamee jira. Abbaa manaa keetu waraana Bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabaa sababa jedhuun magaalaa Maqee fi gandoota aanaa Dugdaa hedduu keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman hidhaatti guuramanii jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN rakkoon uummata mudataa jiru akkaan hammaachuu himu. Waajjira poolisii aanaa Dugdaa mana hidhaa magaalaa Maqee keessatti namoonni 50 ol badii tokko malee dararamaa jiraachuu ibsanii jiru. Daa'imman hedduunis sababa abbaan isaanii bosona galeef haadha waliin mana hidhaa kana keessatti dararamaa jiru jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Namoota hidhaatti guuramanii jiran kunneen mana murtiitti illee kan hin dhiyeeffamnee fi himanni qabatamaa irratti dhiyaates kan hin jirre ta'uu odeeffannee jirra. Hidhaan alattis humnoonni mootummaa akkuma fedhan dhukaasanii nama ajjeesu qaamni isaan gaafatus hin jiru jedhu jiraattonni aanichaa. Yeroo ammaa jiru hawaasni keessumattuu maatii qabsaa'otaa kan ta'an baay'inaan jechuudha. Baay'inaan guuramanii sababa mucaan keessan bosona galee mucaan keessan waraana bilisummaatti dabalamee jedhuun funaanamanii mana hidhaatti namaa jiru. Isa kana warri hidhame kunis mana murtiitti ni dhiyaatu ukkaamsamaniituma hidhamaa jiru jechuudha. Qaamni deemtee dubbistu hin jiru. Qaama warra nageenyaa jedhan gaafa dubbistu just akka waan akkamaatitti ilaalamta. Warri bulchiinsas akkasuma
Maasarratti illee qotee bulaan du'aa jira. Kana bakka bulchaan aanaa jirutti qotee bulaa maasarratti maaliif midhaan kee motoraan ilaallatta kan jiruun sababa motorsaayikilii yaabbatee qotee bulaan tokko maasaa deemin maasarratti du'aa jira.